Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuni kabajamtoota daawwattoota Aashaa inni kabirtu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argaa jirru kana har'a mana elektirooniksii yookiin immoo mana firiijaa keessa seenneetiin haala kanaan isin beeksisuudhaaf eegallee jirra jechuudha. Egaa warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe jechuun gara chaanaalii keenyatti goota warroonni maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jenna. Kunoo Aashuun akkuma argaa jirtan kana meeshaalee hedduu beeksisuudhaaf har'a gatii isaan tokkoon tokko qabattee dhuftee jirti jechuudha. Maal jettame hordoftoota kennan? Hayyee daawwattoota keenyaa mana meeshaa elektirooniksii jirraa akkuma argitan kana guddarraa gadi xiqqaa kwaalitiirraa gadi aanaa darajaa isaatiin jechuudha jechuudha daawwattoota keenyaa. Isin immoo share like subscribe gochuudhaan meeshaa barbaadan filattanii akka beektan santii itti qabdanii yookaan maqaan isinitti mukaan dhageeffattanii dhuftanii bitachuun waan keessan qabu jechuudha daawwattoota keenyaa. Nuti immoo meeshaan elektirooniksii armantii qabannee dhufneef gatiin isaa haga tokko gadi bu'ee jira jechuudha dhageenyaniin maaliifin daawwattoota keenya biraan hin geenye haa bitatan gisee inni dashkii kan jenne isin biraan geenye hedduu gatiin isaa hedduu ol ka'ee ture yeroo ammaa kanatti garuu jiddu galeessarra jiran isin hin jenne. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma baay'ee isinitti hin dheeressinu gatii isaa tokkoon tokko isinitti himna yeroo gatii isaa isinitti himnu maarkii isaallee gatii isaallee bu'aa kamtu bu'aa qaba kamtu bu'aa hin qabne kamtu mootu faan siistamiidha kamtu immoo faan siistamii hin taane jenneen addaan baasnee isinitti himna waan ta'eef isin hoo Aashaa Indaka Dirtuu bira dhuftanii laaltanii hiriyoota keessaniif sheer gootanii hunda bira akka goggoochuu qofa isinirraa eegamaa jechuudha. Hayyee amma kanatti waan gatii meeshaa tokko tokko isaa isiniif sinaa gasuma viidiyoo kennan wajjin turre. Kam barbaada kamtu nama barbaachisa mana kiyyaa ke jettan filattanii gara keessatti nutti erguu qofaan uummata Oromiyaa guutuu akka isiniif erginu beektanii hundumaaf iyyuu wajji turaame. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argaa jirtan kana amma mootu beeksisa ijammarree jira jechuudha. Gatii meeshaalee himuu jalqabnee jira akkuma jirutti Aashuun mootu kana hundaa isaa firiijii kanatti maqaa isaatiin tokko tokko isinitti himte jechaadha. Hayyee daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana firiijiin kun asiin durallee isinii binnee jira namoota hedduuf ammallee kunoo firiijii kana gatiin isaa meeshaa elektirooniksii qannasee jennaani mana elektirooniksii dhufnee isinii waraabaa irra jechuudha viidiyoodhaan isin immoo kan barbaadan isa kana jettanii filachuu dandeettanii ammaan firiijii kana kunoo maqaa isaa itti siisee isin agarsiisa jechuudha kaameraamaaniin keenna firiijiin kan bira jiru kun popular jedha jechuudha daawwattoota keenyaa popular leetiriin 250 yeroo ammaa kanatti qarshii 52 daawwattoota keenyaa kana fakkaata keessa firiijii kana ijjeetaa qaba akkuma argitan kana kunoo ka gubbaallee bal'aa ka jalallee ka gubbaatu iyyuu madardaraa qaba jechuudha daawwattoota keenyaa kana fakkaata firiijiin kun firiijii tokko lama osoo hin taane firiijii mana guutuu isin agarsiifna jechuudha ka barbaadan maratachuu dandeettan kun akkuma argitan kana Kadiir keessa deemee isin agarsiisaa jira. Egaa maqaan isaa akkuma argaa jirtan kana asitti ilaala orbiitii jira hundi isaatu tokkoon tokko isaa maqaan qaba jechuudha. Gatiin isaallee mootu akkuma amma Aashaan isinitti agarsiisaa jirtu kana tokkoon tokko keessa isaallee kana fakkaata. Daawwattoota keenyaa nama lamaan viidiyoo kana waraabaa jirra kaameraamaanii godhannee jirra jechuudha har'a sirriitti akka isinitti haasofnu akkuma argitan kana maaqoyyaa qaba gara olaanu kanaan yoo ifaan balillee ka tursiisu qaba jechuudha maqaan isaa mootuyyuu isinitti mul'ata jedhee abdii qaba orbiit jedhama jechuudha daawwattoota keenyaa orbiitiin immootuyyuu leetirii meeqa orbiitiin kun 250 leetirii 250 leetiriin 250 immootuyyuu qarshii 56 jira. Leetiriin 350 mootu 67 jira leetiriin 400 mootu iyyuu 78 yeroo ammaa kana hedduu gadi bu'ee jira meeshaa elektirooniksii maanni kana firiijii kana dhiyoo matan jechuudha namoota hedduutu ajajatee na biraa qaba kabitatanii na biraa qabanuu jiranii leetiriin 250 kun jechuudha 68 nu bitamaa ture amma alhamdulillah ganna waan ta'eef xiqqoo meeshaan elektirooniksii gadi bu'ee jira warri bitachuu barbaadan bitachuu dandeettanii asitti immoo akkuma argitan kana maashina daabbootu jira daawwattoota keenyaa maashina daabboo kun Ikosan moo Ikosan ilaalaale akkuma mukumaan agarsiisaa jiru kana maashinni daabboo kun jechuudha Ikosanii fi Ikaasan addaani jechaadha. Faafrikaan kun faafrikaa lama yeroo ammaa kana faafrikaan kun wal dorgomaa jira. Faafrikaan kanaan jalqaba irratti ture Ikosanii yeroo ammaa mootu isa fakkeessee ka fide mootu Ikaasan. Fakkeenyaaf haa ta'uti meeshaan kun lachuu Turkii irraa meeshaa dhufeedha. Kanaaf isin laaltanii ka barbaadan gatii qofa irratti garaagarummaa qaba. Gatiin isaa akkuma argaa jirtan kana inni kun qara qarshii 26 jechaadha. Hayyee daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana Kadiir gatii isin himee jira maashinni kun maashina hedduu kwaalitii ta'edha. Hayyee daawwattoota keenyaa haala kanaan paataraa 3 qaba jechuudha maashinni kun yoo warri bitachuu barbaadan bitachuu dandeettanii abbaa kiiloo 3 2 1 akkasitti qaba jechuudha daawwattoota keenyaa warri maashina daabboo barbaadan ka biyya keessaa ka biyya alaatu jira ka biyya keessatti hojjetamullee ni jira yoo barbaadan isin dhiyeessuu dandeenya akkuma argitan kana maashinni uffata miicu tartiiban
maashinni kun jechuudha otomaatikatu jira ka amma harkaan qabne kun otomaatika jechuudha daawwattoota keenya akkuma argitan kana keessaanii beeytan sirriitti beeytanii wanti isin hin beeyne hin jiru garuu immoo isin agarsiisuuf biyya keenya keessa meeshaan kwaaltii waan hin jirre warra isinitti fakkaatu meeshaan kwaaltiin guutee jira birrii bichaa qabadha malee isin maashinni uffataa kun jechuudha daawwattoota keenya abbaa kiiloo meeqatiin kun 16 abbaan kiiloo 16 otomaatikaan jechuudha daawwattoota keenya qarshii kuma 98 daawwattoota keenya itti aansee mootuyyuu abbaan kiiloo 20 otomaatika ta'ee qarshii kuma 100 fi kuma 12 akkasuma san maashinoota hedduutu jira jechuudha daawwattoota keenya isin mootuyyuu kakanaa gadii kakanaa olii warri bitachuu barbaadan abbaa kiiloo 18 jechuun hedduu guddaadha abbaa kiiloo 16 jechuun bakka eenyumaafuu mana nama kamiitiifuu gahaa akka ta'edha. abbaa kiiloo 14 12 warri jettan immootu isa bitachuurra warruma kiiloo 16 kana osoo bitattan hedduu bareeda jedhee yaada jechuudhaan daawwattoota keenya maaliif meeshaan kun bitamu yeroo muraasa osoo hin taane yeroo dheeraadhaaf waan ta'eef waan gaarii bitadha isiniin jedha inni kun immootu maashina uffata miicuu noormaalii jechuudha akka gizee hunda isinii bitaa oollu inni kun otomaatika osoo hin taane kanuma beeytan jechuudha haala kanaan illee kiiloo 16 jira 18 jira 14 jira akkuma isiniin jedhe 16 yoo bitattan hedduu bareeda isiniin jedhee jira inni normaaliin kuni hayyee normaaliin kun jechuudha yeroo baay'ee isa barbaadan isin waan ta'eef gassaalaan kuni abbaan kiiloo 12 kuma 58 abbaan kiiloo 14 kuma 73 inni normaaliin kun jechuudha naashinaal ka jedhamu immoo kiiloon 16 qarshii kuma 74 ammallee maaks inni jedhamu maaks inni jedhamullee kuma 74 viigoo inni jedhamullee kuma 74 isiniin jedha daawwattoota keenya inni kun kuma 76 leembinnee beeyna kuma 78 leembinnee beeyna 5 leembinnee beeyna har'a garuu kuma 74 kanaan booda illee akka dabalus yoo qannasus danda'a waan ta'eef ka barbaadan bitachuu dandeettanii asitti mootu dhufee jira kun ooviniin warri oovinii nagaafattan ammumaa yuugama keessatti namoota hedduu nagaafate waan ta'eef seentanii asuma viidiyoo kana jala argachuu dandeettan gatii isaa jechuudha daawwattoota keenya inni kun qumatiin isaa 90 bal'inni isaa mootu 60 akkuma argitan kana paataraa bareedaa qaba jechuudha araat maazaniidhaan akkuma argitan kana lama qaba tokko bicha osoo hin taane arustoo irratti ka hojjettan qaba jechuudha sibiilli maramee as keessa jiru kun inni arustoo itti hojjechuudhaaf isin fayyada jechuudha daawwattoota keenya akkuma argitan kana gubbarraan immootu lama mabraatii lama mootuyyuu gaaziidhaan ka hojjetudha hedduu kwaaltiidha maashinni kun inni kabiraa isiniin jechuu barbaade keessi hoo maaliin hojjeta ka jettaniif keessi mabraatiin hojjeta maashinoota kana keessaa mabraatiin hojjeta inni kun immoo mabraatiin hojjeta ka gubbarrallee ka gubbarrallee afranuyyuu mabraatiidhaan hojjeta jechuudha daawwattoota keenya kun akkuma argitan kana keessaa isin agarsiisaa jira jechuudha daawwattoota keenya luka qaba araat maazanii paataraa qaba isa arustoo ittiin hojjetan sibiila amma deebisaa jiru kana qaba jechuudha deebisuufillee hedduunatti mijoofne kadiirin deebisee ni jira keessa yaasee biraa deebisichaa ni jira jechuudha daawwattoota keenya akkuma argitan kana ammallee mootuyyuu firijiin jechuudha firijii reef jiddu galeessa xixiqqaa isin agarsiisaa ture asitti immoo warri guguddaa barbaannaa faan siistamii qabu barbaannaa warri jettan deebii mootuyyuu warri mana nyaataa banachuu barbaadan suuqii banachuu barbaadan kanaaf isin barbaachisa jechuudha firijiin guguddoonni kun warri immoo akkasuma immoo mana guddaa qabdan jechuudha hin jiraami mana bal'aa warri qabdanii fi warri maatii guddaa qabdan isin barbaachisa jechuudha. warri immoo maatii jiddu galeessa qabdan karee fi sun isin barbaachisa keessattuu warri laaxxiin gana heerumtan warri immoo gana ijoollee lama ijoollee sadii qabdan karee fi sun jechuudha gahaadha mana nama tokkootiif. inni kunniin immoo akkuma isin agarsiisaa jirru kun firiijii bal'aadha akkuma argaa jirtan kana firiijii gatiin isallee ol guguddaadha jechuudha daawwattoota keenya asirratti dhiifama daawwattoota keenya oovini osoo gatii isinitti himin bira taree oovini kana gatii beekuu warri barbaadan baay'ee jira waan ta'eef ooviniin achitti argitan sun sadiin keessaa ooviniin lama qarshii kuma 65dha ooviniin tokko mootuyyuu qarshii kuma akkuma achitti agartan ooviniin lama kuma 65 isin jedheera kun mootuyyuu qarshii kuma 72 isin ka barbaadan filachuu dandeettanii garuu immoo meeshaa gisee filattan meeshaa magatiin kwaaltii yoo filattan nuufillee isiniifillee bareeda isiniin jedhe daawwattoota keenya firijoota reef isin agarsiisan keessaa maqaa isaati irratti kadiir isiniif dhufeera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana ani immoo maal isinii ibsuu barbaade isinii fakkaatee maashinoota kanneen keessaa faan siistam isa jedhamu kana jechuudha. Faan siistam jechuun isa na duubatti isin argaa jirtan kunniin keessaa firiijiin hedduun isaanii faan siistamii kan qabanidha. Faan siistamii jechuun amma kaashuun qabdeen kun naggatee faan siistamiidha. Haa ta'uti garuu moodarniidha fi akkuma san immoo abbaa balbala lamaati jechuudha. Hedduu firiijii kwaalitiidha jechuudha. Firiijiin kun akkaan guddaadha illee gatiin isaallee akkaan guddaadha. Firiijiin kun baay'ee namoota ijoollee biyya alaa jirtaniif gatiin isaa xiqqoo isinitti ol ka'uu danda'a. Yeroo ammaa kana qarshii 200 fi 35
maashinni firiijiin guddaan kun firiijiin guddaan kun jechuudha. Firiijii guddaa kana fakkeenyaaf warri mana nyaataa mana foonii maal qaba sonaa kennitanii jedhe laal akkasila hawwee jennaan argee jennaan maal qaba sonaa kennitanii jedhe laal eeqif godha jirraa eeqif godhee dhugaa dubbachuuf taananii hin binne inshallah gaafa rabbi jedhe tokko asitti illee televiziyiina jira jechuudha TV inchii 43 binnee deemaa irra jechuudha isu asumallee asumaan gatii isin agarsiisaa irra asitti har'a kan binnee deemaa irra firiijii binnee jirra kasaala binnee jirra televiziyiina binnee jirra jechuudha asitti TV'n kun akkuma argitan kana inchii 43 akkuma kana bicha osoo hin taane girgiddarra kan jiru illee isin agarsiifna asirratti waayifaa fudhachuu danda'a yuutuub irraa hojjechuu danda'a dablee iskiriinidha wantoota achirra jiru hunda isin agarsiisaa jechuudha kadir akkasumas girgiddarratti isintu mul'ata abdii qaba TV'n kun asitti illee maashina uffata miicuu jira achi gubbarratti immoo tuyyuu jippaasin jira kaawiyaan uffataa jira maashinni shunkurtii maashinni juusii waan barbaadan kamu iskiriinshot gootanii kana naa bitii hojjettan nuti isinii qopheessuudhaaf qophiidha isiniin jedha daawwattoota keenya kanaa jettanii warri gara keessatti dhuftanii mi'a Adaamaatti firiijiin maal akkamii gatiin isaa jettan kana fakkaatiin jenna daawwattoota keenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya odoo irraa hin dubbatin kabiru turuu hin barbaanne keessaa inni tokko warra amma faan siistam isiniin jedhe kana keessa fakkeenya fi leetirii 400 fi 14 leetiriin kun jechuudha faan siistamiin kun akiraa jira popularii jira miidiyaa jira miidiyaan yeroo ammaa kana 385 qarshii 100 fi 16 populariin immoo 100 fi 12 ammallee akiraan 100 fi 16 jechuudha kana fakkaata orbiitiin immoo qarshii 100 fi 10 oviniin manno populariin jechuudha egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa kana fakkaata yeroo ammaa kana aashutti isin deebisee jira wannaa kana laalaa immoo laal maashina qulqulleessituu kanatu jira jechuudha maashinni qulqulleessituu kun aynata lama jira isaan kunniin lamaan kun jechuudha 46 inni kun immoo 48 jijjiirama qarshii 2 qofa qabu jechuudha yoo ka nu bitaa jettan taate isin bituu dandeenya jechuudha ammallee immoo warri naannoo OA galtan naannoo akka Adaamaa kanaa fi deebisii amma akka deebi Awaash Adaamaa Dirreedawaa magaalaa OItu keessa jirtan qilleensa mana keessan keessatti akka shummi hawaa